miti. Kanaaf amma caaffatanii caafessuun amma kam goona deemu? Lafa fudhatamutti fudhachuu lafa jibbamutti jibbuu. Garuu addoo Phaawulos akkatti du'aan akka ka'e beektaa? Muktuu namaa ta'u minaa gabbaanyine. Masarattaa harkattuu taa'aa jira. Du'aan maal ta'e beektaa? Du'aan utuun dargaggeessi tokko utuun Phaawulosin barsiisa ture. Rakkoo qabare. Anuu kaaseeroo. Yoo? Anuu kaaseeroo. Kaasteetta moo addoo? Dhugaa maal anuu kaaseera. Amma hoo jiraan nan fidi nan kaasa. Du'aa kaasteetta isa qubna gara qoosaa miti qubna gara kaasteetta. Alguu kaaseera fidi kottu nan natti ilaalu sitti argisiisa. Maqaa eenyuutiin kaaste? Gaaddidduudhuma kootu dhaqee irra bu'eennaan xuruphee dheeka'e. Ati namni ko rifeensa mataa isaa yoo addeessuu yookiin gurraachessuu hin danda'u jedha gooftaan Yesuus ati akkamitti? Amma Yesuus biraa kana fudhatte kaa? Maalaan fudhatte Yesuus biraa? Yesuus biraa kana fudhatte kaa? Yesuus ador beektu dhiisee Yesuus kan biraa fudhatte kaa addoo? Garrabbashiin Yesuus meeqa jiraante? Yesuus kun baay'ee jira. Inni dubbifanne macaafa keessatti Qorontos isa lammeeffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irratti isin caal jettanii Yesuus biraa yoo fudhattan nama dandeessu jedha. Waa'ee Qorontosiif Qorontomii dhiisate ilaani jecha Phaawulos kanan fudhadhu si. Kam fudhatta reesh? Kam fudhatta? Ani wangeelaawota arfan nan fudhadha jechoota gooftaa Yesuusii. Goota kooti. Lammaffaan immoo mul'ata Yohaannis irra kan jiru jechoota Waaqayyo dubbatedha. Raajota 17 kan jiru jechoota Waaqayyo kan dubbatanidha. Phaawulos seera mataa isaati seera kan inni kaa'e. Museenis seera kan inni kaa'e. Ta'e gaariidha. Utuu ta'ee dhalaa utuu ta'ee dhalaa jechoonni Phaawulos waa'eessa. Bakka ani fati bakka wangeela irratti wajjin haasona. Naa gala bakka ati ergaa Phaawulosin fudhattu wangeela arfan fudhattu. Wangeela arfan irratti waliin haasonu. Wangeela irratti haasofnu kan wangeela haasofna malee. Wangeela jechuun wangeela bu'uureffannee akka wangeelli jedhutti waliin haasofnu hin jedhe. Akka wangeela jechuun wangeela irratti gaafa hin jedhu wangeelli achi keessaa jechuudha. Addoo. Yesuus Kiristoos kuni maaloodha wangeelli? Isa ture ibsa jiru. Eskular dhageessaa? Yesuusumti inni dhugaan iyyuu bari kan inni du'aa fayyisee lafaa kaase koo humna kooti miti humna abbaa koo sana ergeetinidha jedhee inni iyyuu humna isaatti waan kaate hin qabu. Adoonni namoota qalbiin isaanii du'e iyyuu gara ifilminaatti fayyisaa jira malee Yesuus iyyuu humna kooti miti jedhee murteesse waan ta'eef tokko lammeeffata immoo Yesuus nu fayyisamee nu fannifamee nu fayyisame jettanii akka gulukoosii malee ilmi namaa fannifamee akka hin qaban fayyisne ifaadha wanta ta'eedhaaf himee kanarratti haasa'a. Yesuus inni isin biraa inni isin beektan dhugumayyuu namadha. Homaa tokkoyyuu humna ofiisaatiin homaa hin godhu Maariyaam booda jiraata. Inni kan keessan innaan keenyaa inni waaqeffatu garuu isa waaqa ta'edha. Adeet addoo. Yesuus mee gaafadhu jechuudha. Kanuma gochuun danda'u sun kenname mata Yesuus ortodoksiin jira. Kan waasoftan abdii qaba mata duree kanarratti waan bal'aa kaasaatiin waasaa baarakumullahu fiikum. Yesuus isa achi keessa jiru suni kanuma gochuun danda'e jedhu sun kenna ka isaanii ka biraati waan jedhu. Okay. Eenyu jinaa saare? Eenyu waliin dubbatu? Ilaameef haasee abbaa mataa wajjin Yesuus keessa waan hunda na wajji haasee barbaada. Nama tokko. Na wajji haasee. Nama tokko. Eenyu wajjin haasa'u?
wajjin haasa'e addisuu wajjin haasa'e. Kanaaf Muut godhadhaa. addisuu wajjin haasa'e nuti teenyeetiin dhaggeeffanna. Ish. Itti fufi addisuu. Ilaa maqaa waaqayyootiin jaamaa yeroon banetti maqaa waaqayyootiin goophoo yeroon qajeelchaa turetti maqaa waaqayyootiin waan hundumaa gochuu yeroon danda'a turetti obboleessi koo dameen ragaa kooti. Yesuus Kiristoos an humna kootiin takkaayyuu homa tokko iyyuu gochuu hin danda'u humna abbaa kootiin malee jedheetu haasa'ateera. Akkas jechuun inni ofii isaatii isa waa godhutu hin taane humna abbaa isaatiin isa waa godhudha. Liqimsi. Hundumtuu isaan ta'e jedha akkam fudhatatti. Hundumtuu isaan ta'e isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedhu. Maal faatu isaan ta'e? Hunduma waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Isa yeroo jedhu Yesuus Kiristoos hin dubbata. Of danda'e ofii isaatii godhe hin jiru ofii isaatii immoo ani humna kootiin homaa tokko iyyuu hin godhu waaqa abbaarraan kan ka'e malee. Ati kan naqaa. Mee walitti naa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 tokko Mee walitti naa faraarsi. Maaleessa ofiisaaf wal lolaadha. Walitti naa faraarsi. Phaawulos walitti. Qoy. Hundumtuu isaan ta'e isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Biyyi lafaayyuu isaan ta'e. Wanti tokko Akkam goota kana. iyyuu isaanii kan ta'e tokko iyyuu hin jiru. Inni Yohaannis 1:5 irratti hundumtuu isaan ta'e isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Waliin arguun innoo isati jettuu wajjin waliin fudhatu. No, ati amma dura ani wangeelota arfan nan fudhadha jennaan wangeelota arfan keessaati wangeela Yohaannis irratti si wajjin haasa'an jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti hundumti biyyi lafaayyuu Yesuus Kiristoosiin ta'eedha. Isa malee kan ta'e tokko hin jiru kan akkam goonu. Karaa Yesuus hin Bakka kunoo isa kana hundumtuu isaan ta'e isa malee kan ta'e hin jiru. waan hundi isaan ta'e hin jiru dhaqiitiin nu baasime. Boqonnaa tokko lakkoofsa 3. Dubbisi kaa. Hundumtuu isaan ta'e isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Isa hundumtuu kan jedhu waan hundumaati. Isa jechuun immoo waaqa jechuudha yookaan Yesuus jechuudha. Isaan jechuun Isa gaafa jedhu eenyudhaan nan dubbisame. Nan dubbisa. Inni kun wanti hundinuu isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Isa yeroo jedhu eenyuuf dhaabbata jechi kun? isaan jedhamanii Yesuus seexanaaf dhaabbataa ta'uu, Waaqayyoof dhaabbataa ta'uu, siif dhaabbataa ta'uu, anaaf dhaabbataa ta'uu qaama inni bakka bu'e hin beekamu. Isa yeroo jedhu eenyudhaadha? Waa'ee eenyu dubbachaa jira? Addoo dhiifama gidduudhumaan bakka dheendadda naangetti jirtu moo bakka biraa jirtu sitti dhufaa? Siyyaati bannaati. Naannoodhumaan jira fuudhii gadhi fuudhaaf edaan jira. Si dhufuu? Sittan dhufa goota koo. Teeshi kootti. Hin jeeqina. Amma isa yeroo jedhu maal jennu eenyu bakka bu'aa? Isa gaafa jedhu persanii ta'e bakka bu'a. Isa gaafa jedhu eenyudha? Bakka bu'aa ta'uu, Abrahaamiin bakka bu'aa ta'uu, Musee bakka bu'aa ta'uu, raajota 17 bakka bu'aa ta'uu hin beeknu. Yesuus jedhe garuu Yesuus hin bakka bu'u. Sagaleedha. Hin bu'aa Yesuus sagaleedha. Maal jedhaa? Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyoo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyoo bira ture. Wanti hundinuu isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Isa yeroo jedhu sagaleedha. Sagaleen kun immoo lakkoofsa 14 sagalichi immoo nama foonii ta'ee nu gidduu buufate jedheetu waa'ee Yesuus Kiristoos dubbata. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin ta'ee jechuudha waan hundumtu. Sagalichi waan hundumaatu. Kondi Hayderiin di wajjin deemna Hayder dhufaara ishee Hayder dhufaara Hayderii wajjin deemna ishee Hayder dhufaa jira Hayderiin hin beektu sama tafriizi isa furii isa dhufaa jira. Ishi adde mee kana keessaan baana Yesuus Abrahaam dura turedha moo hin turre? Hin baanu qoy. Iddoo kana keessatti waan hundumtu isaan ta'ee jedha. Isa malee kan ta'e sun jiru sanarra dhiisiiti. Waaqayyo bira turedha. Ofiisaa immoo Waaqayyo turedha. Ilaa sagalichi Waaqayyo turedha. Ofiisaa immoo Waaqayyo turedha. Akka isa tolfamaa moo uumamaa Waaqa su'u Waaqa bira ture. Waaqa sakamtu Waaqa sakam bira turedha. Gobas dhaggeeffadhu sittan hima isa kana. Inni kuni sagalichi Waaqayyo bira ture yeroo jedhu Waaqayyo yeroo jedhu abbaa isaa dubbachaa jira. Waaqayyo kan jedhu kun abbaa Yesuus Kiristoos isa gaafa Yesuus Kiristoos Yordaanositti cuubamu inni kun ilma koodha isa ani jaalladhu isa dhagaa jedhe sagaleen tokko dhufe waaqarraa.
Inni sun abbaadha. Sagalichi Waaqayyo bira ture gaafa jedhu Waaqayyo inni asirratti lakkoofsa tokko irratti barreeffame abbaadha. Sagalichi asirratti barreeffame immoo Iyesuus Kiristoosidha. Iyesuus Kiristoos Waaqayyo bira ture. Gadi bu'ee immoo maal jedha? Sagalichi Waaqayyo ture jedha. Sagalichi Waaqayyo ture jechuunsaa sagalichi kun abbaadha jechuu miti. Sagalichi kun waaqummaa qabaachuusaa ibsa. Amma sagalichi Waaqayyo ture jechuun hiikkaan isaa maa inni? Sagalichi waaqummaatiin ture jechuudha. Sigalee? Akkamiin ture hin jedheman immoo. Amma ifaadha. Waaqa isa kamiin ture sagaleen sun? Eeyyee irran sii deeba. Sagalichi Waaqayyo bira ture gaafa jedhu sagalichi Iyesuus Kiristoosidha. Waaqayyo immoo abbaa isaadha. Sagalichi Waaqayyo ture gaafa jedhu garuu sagalichi abbaadha jechuu miti. Sagalichii fi abbaan eenyummaa tokko, aayidentiitii tokko, waaqummaa tokkotu qaama lamaan kana keessa jiraataadha. Kanaaf waaqummaa Yesuus ibsa malee waa biraa miti. Waaqummaa Yesuus ibsa. Yesuus waaqa jechuullee waaqummaa ta'uu qabaachuu Yesuus ibsa. Jechuun ni dandeenya. Ergamaadha jechuun ni dandeenya. Yesuus ofiisaati ani nama dheeraa, ani ergamaadha illee dheera. Iddoo kanatti immoo yoo dubbanne ilaalle obboleessa koo sagalichi waan hundumaa ture eenyu bira waaqa bira ture. Sagalichi ofuma isaatii waaqa ta'e immoo waaqa bira ture. Waaqa isa kamtu waaqa isa kam bira ture gaafa jedhu waaqa abbaa ilmaatu waaqa abbaa bira ture. Kanaafuu Iyesuus waaqa jedhama. Waaqa ilmaa የሚባል ነገር የለም. waaqa ilmaa የሚባል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም እንጅሩ waaqa ilmaa kan jedhu እንጅሩ በጣም ጥሩ akkas taanaani Iyesuus ilma namaati malee waaqa namaa miti ka. Iyesuus namni utuu in dhalatiin namni utuu in uumamin biyyi lafaa utuu in uumamin tureera. Yeroo ture sanatti immoo inni ilma namaa miti. Inni ture kun waaqummaatiin ture ilma waaqayyoodhas. Inni waaqayyo kun inni waaqummaan ture dhufee gadameessa Maariyaam keessatti foon uffatee nama ta'ee dhalate. Nama ta'ee jechuudha. Ilma namaa jedhamee waaqa. Uffatiin jalaan godhiina daraa. Namni kan uumame seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti uumame dhalli namaa. Iyesuus immoo kan inni dhalate wangeela Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti sanyii isaa caqafame lama irratti immoo dhalate. Wangeela Maatiyoostu seera uumamaa dursa moo Maatiyoostu uumamatu seera Maatiyoosiin dursa yoo jenne seera uumamaatu Maatiyoosiin dursa. Kanaafuu Iyesuus dhaloota namaa booda isa dhalate malee nama dura isa dhalate miti. Abrahaam dura ture Iyesuus kana qofanatti himi. Abrahaamin dura ture Yesuus. No. Yesuus seera mindinoo wangeela Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa lama irratti ni kan inni dhalate. Lakki duraanuu tureera. Abrahaam durayyuu tureera. Maa deebisi. Wangeela Maatiyoos boqonnaa lama irratti Yesuus kan dhalate. Isa dura tureera. Ayidilleem kana natti himi. Wangeela Maatiyoos boqonnaa lama irratti ni kan Yesuus kan dhalate. Lakki isa dura. Waaqummaatiin isa dura ture. Wangeela Maatiyoos boqonnaa lama irratti ni Yesuus kan dhalate. Waa tokko si gaafadha. Abrahaam moo Yesuustu dursa? Kana naa deebisi. Wangeela Maatiyoos boqonnaa lama irratti miti Yesuus kan dhalate. Lakki achirratti hin dhalanne Yesuus. Yaa? Eshi. Hin dhalanne achirratti. Wangeela kan naa dubbisuu danda'a. Wangeela kan naa dubbisu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa lama naa dubbisu. Amma gaaffiin si gaafadhe naa deebisi. Abrahaam moo Yesuustu dursaadha? Bannaa qoyi dura kana fidna. Kana fidna dura. Eewwan kan naa dubbisuu danda'u. Macaafni si bira jira? Maa jechuudha? Kana fidnee kee dabarraa qoyi. Nan arrabsiinaa immoo warri shorbaattanii beektanii shorbaan hojjettan yoo ta'e kottaa isiniin bita. Lana garuu eessatti beektus shorbaa gaafa dubartiin ta'e deessu bicharattanii duraan kanatti. Nan arrabsiinaa ishii yoo dandeessan kallattii akka kanatti baati na wajjin haasa'a. Maatiyoos boqonnaa lama eenyuun naa dubbisuu danda'u? Oi, nasi bahasa silki lama karo kan bahasa. Internetiin koo saffisaa miti. Nagaa. Nani? Nani? Fagaatanii. Kan jiru alas wanda. Yana ቆንጆ የኔ አንበሳ naa baaftanii Uumamuu waaqaaf lafaa durayyuu Yesuus tureera beeki kana. ooyinsi hin jedheen
ማለት ማን እንጆ ባደራኪ ሚራሪ ከነ ጀላን ገሪ ነው ወዳለው ቶን ሲርገ ዱጋዋ እንገል ነጃለ በስሪዳ ረብ ሲንጃል ነታሶፍ ሲንጃል ረዲ በኮና አረስቱን እንጃለዱ ማለት ኢብሳን ከራወቴ ማን አምነት ነጃለ ተጋፈ ኢብሳን ከራወቴ ዳ ነገሩ ነጅብቱ rakkoon qabu humni mabraataa iliyoo balleesse malee shaamama bitannee mana kee teenyaan dhiphatiin isa kanaaf. Ifti kee Yesuusidha malee koo mabraataa ilii miti. Ani ifa ta'een gara biyya lafaa dhufe jedhemi. Inni guutummaatti raawwate si dhiibseenaa yeroo yaada garaan gadi irra yoo geesse dhuguma hin dhaame ibsaan kee. Biyya lafaa miti kan nama obboleessa koo. Ani biyya lafaa miti nama. Naa baafteetta maammeeti. Maamme naa baasi. Ani biyya lafaa miti nama. Qoy kitaaba baasaatiin jira qoy abdu. Biyya lafaa tun taane namadha malee biyya lafaa miti ani. Yesuusii maalidha? Ergamaadha nama obboleessa koo. Ergama akkamii akka Musee moo akka Jibriil? Akkuma mataa isaatti akka waaqni abbaan ergetti ergamaadha. Akka namaatti namadha. Ergama jechuun Jibriil amma nama miti malaayikaadha. Yesuus ergamaadha gaafatu malaayikaadha moo akka Musee faadha itti yaaddu? Karaa kan biraa Jibriil Yesuusin akka caalu ragaa jechuudha. Jibriil Yesuusin hin caalaa? Situ ragaa baa jira qaba. Jibriil Yesuusin hin caalaa? Abdoo eessa jette? Situ hin caalaadha. Bari Yesuusti Jibriiliif sagada moo Jibriilitti Yesuusiif sagada? Jibriili nama miti jettee Yesuus immoo nama waan ta'eef wanti nama hin taane kamuu nama caala. Boqonnaa meeqa jette? Eessa jette? Yesuustu Jibriiliin ergamoo Jibriiltu Yesuusin ergaadha gaaffiin koo. Isa kana finnee deebinaame jibiin billitta namu maal nagake. Abdoo eessa jette? Jibriil koo mataan gadi gombifamee Yesuus duratti sagadaa bara. Maatiyos boqonnaa lama seede mo'e Maatiyos boqonnaa lama. Maayidha mata dureensa. Qoy. Ande qoy. Eessa jalatti wal kita wantoon application addiin isa kana. Yesuus amantaan isaa maal nama ofiisaa fi cheerchi. Maatiyos keessa jiru sila. Faarfannaa jedha sila kun Yesuus Maatiyos. Maatiyos boqonnaa lama. Amma maalan barbaade? Atilis amma gootii maalan bakka fakkeenya kun bakka boodon ta'e